هاليلويا إيه إشارة كالله جنان إشارة شوك كده جنان إشارة قرر جنان أيهم تورغانون بو أيهم تورغانون بو إشارة قالوا بو سوبجني ولي قال جيران يوته كريستوس إشابرو جيبيلو مبجرو سوبجني ولي قال جيران يوته غابا بديسا كرغالو بو كان ولچو إسكوفا سيرو ماما بقولنا كده سجل لكم سجل ما كاسس يويل التن نمون نشدي كرا من أبراهام ودودر بني أبراهام بسالر كده نموت سجل كرا من أبراهام در أبراهام إسكاي سالي سمتين هنا جبه خنيات أميلا كيسن دكات أجدين Baraiti Waaqayyo Abrahaamiin yaaddatedha barri sunis jarreen sun ergaaf ta'ee dhufan kitaaba qulqulluu irra kan jiru jarreen sun sadan Lot biyya inni jiraataa turetti Sodoomii fi Gomoraa biyya jedhamutti hammeenyi baay'ateera waan ta'eef biyya sana balleessuudhaaf dura isnaan jedhi kun kan ergaman jarreen kun sadan garuu karaa mana Abrahaam yeroo darbanitti Abrahaamiin dunkaana isaa fuuldura ka'ee isaan simatee haati manaa keessa haaraan hin deessi jedhanii ergaa balleessuuf ergamanii dhufan isaan karaa mana Abrahaam godhanii garuu karaa nama qajeelaa godhanii haaleluyyaa qajeelummaan gaafa nama keessatti argamu wanni kanaan dura kadhatanii dadhaban illee dhimma nama biraatiif illee gaafa deeman itti godhanii dhimma namaa baasu ameen jedhame haaleluyyaa Aritani, reevdanii fiigdanii wanti bira ga'uu dadhabdan karaa isaatiin itti maal karaa qajeelummaatiin bira geessu. Karaa jallinaatiin bira ga'ee qabdee kan si harkaa yaa'u jallina sana hundumaa lafa kaa'e qajeelummaa sana hidhadhu guyyaa isaa eegee karaa mana kee godha. Haaleluyyaa. Abrahaam akkuma isin beektan hamma yeroo kanatti hamma waggaa isaa sagantamii meeqa ga'utti dhalaan qabu ture Saaraanis akkuma kana. Waggaa dheeraadhaaf Waaqayyoon eeggatee dadhabe Waaqayyoo maa gochuuf hidhide. Garuu amanamummaa isaa sana qajeelummaa isaa sana lafa keenya waan ta'eef jarreen sadan Sodoomii fi Gomoraa balleessuuf ka'an kun karaa mana Abrahaam turanii ergaa bareedaa Abrahaamitti dhageessanii hormoota balleessuudhaaf wanti dhufe namoota qajeelummaa qabaniif garuu oduu haaraa fidanii dhufamee jedhaa. Ameen. Waggaa kana haati manaa kee mucaa hin deessi jedhanii bira darban. Lallabni koo isa miti waan ta'eef isarratti xiyyeeffata. Bira darban eessa dhaqxu edeen? Elaa biyyi Sodoomii fi Gomoraa jedhamtu hammeenya cimaa keessa jirti waan ta'eef ishee balleessuuf dhufnee jedhan. Isaan keessaa sadan keessaa lama ergamootaa tokko Waaqayyoodha. Waaqayyoon jedhi sun lamaan gara Sodoomii fi Gomoraatti darbanii Waaqayyoon Abrahaam biratti haasa'uu jalqaban itti siqee yaa Waaqayyoo maaloo biyya sana keessa koo namoonni qajeeloon hin dhabamanii namoonni qajeeloon kun yoo keessa jiraatanii hin balleessitaaree jedheen. Shantamaan jalqabe. Waan baay'ee naa jira. Shantamaan jalqabe. Shantamni amma keessatti odoo argamanii biyya sun keessatti namni qajeelaan shantamni odoo argame amma waa'ee nama qajeelaa shantama sanaatti biyya sana ni ibtuu jedheen. Shantamni yoo argame namni isaa jedhu Waaqayyo. Shantaman guuttadee shakkuun dinna achirratti hin barreeffamne garuu shantaman guutu jarri kun 45 hin taatu laatee 45 yoo ta'e yoo 45 yoo ta'e namni isaa jedheen tarii guutanii laata 45 eenyumaa jira achi keessa? Sanyiinuma Abrahaam kan taanfaa jiraami. Lot
tarii ijoollee dubartoota isaa kan fuudhuuf kaadhimatan fuudhan ta'e kaadhima sadarkaa kaadhimaatti ta'e ifan godha jiran sadarkaa kaadhimaatti waan jiran fakkaata. Lalakkaa'eetuma wanti 50-45 kana guutu tarii yoo 30 ta'e yoo 30 isaa ta'u manni isa deemu. Jari 30 iyyuu. Dubbii sun hin fixne yoo meeqa ta'e dhiibtaan jiru qadaadatti hin goone Waaqayyo ka'ee biraa deemee Abrahaamis hin deeme. Jari sun gara Sodoom Gomoraatti darbanii mana Looxitti seenan. Looxis isaan simate. Sodoomii fi Gomoraan akkuma isin beektan hafuura ejjumaan biyya guutamtee Waaqayyoon cubbisiisaa biyya turtedha waan ta'eef balleessuun dhufan. Isaan mayyuu gadi nu baasaa jedhan jarri sun halkan sana dhufanii isaan nu guyyuu gudeeduu barbaadan. Waaqayyo namoota qajeelota ta'an achi keessaa baasee biyya sana hin adabu. Namoota maal ta'an? Namoota qajeelummaa qaban achi keessaa baasee biyya sana hin adabu. Hin adabu. Na dhagaa isa sadaffaan isinitti mee xumura. Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufaame. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 bakki inni jalqaba isinii dubbise lakkoofsa 26-30 yoo dubbifattan badiin sadaffaan dhufuu bakka jiru dubbata. Inni kun seenaa isaa kakuu boomaa keessa ture. Tarii nuyi kanaa booda seenaa isaa malee durra deebi'ee kan hin geenyedha. Inni sadaffaan fuuldura keenya jiru garuu Waaqayyo akka faradu hirraanfannee irratti fakkaata dhaloonni kun. Sababiin isaa waan balleessine hundumaa qixa balleessaa keenyaan Waaqayyo nu adabaa jiru waan ta'eef kaleessa waa balleessee irraa homaan taane waan ta'eef dabaleen godha. Kaleessa akka barbaadetti deemee haadha homaayyuu qixa sanaan wanni na dabame jiru waan ta'eef dabaleen raawwadha. Kaleessa haati hanna koo kaleessaatiin wanti na dabame jiru waan ta'eef dabaleen haadha. Kaleessa karaa jallinaa irra deemee karaa jallinaa sanaan wanti na dabame jiru waan ta'eef Luqaas ergaa isaa irratti akkas jedhe. Dabalee isinii dubbisa lafa sana. Boqonnaa 17 lakkoofsa 26 na wajjin dubbisa. Inni sadaffaan fuuldura keenya akka jiru isinitti hima. 2 Looxiif Nohirraa baranneerraa ilaa. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture bara ilma namaattis akkasuma hin ta'a jedha gabaabaan. Na wajjin hin jedhame harka keessa mirgaa kaasaati. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture bara ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Maa inni barri ilmi namaa? Bara Looxitti ta'e sun bara ilma namaattis akkasuma hin ta'a inni jedhu barri ilmi namaa maal? Barri ilmi namaa deebi'ee dhufuu Kiristoosi. Isinitti hin fakkaatinaa waan hundinuu qixa isaatiin hin madaalama. Wantoonni gaafa akka kana lafarra dheeratanii jiran qixa isaatiin waan madaalli argatu nutti hin fakkaatu. Garuu dhugaa dubbii Waaqayyoo isinitti hima. Barri hundumti keenya iyyutti madaalamnu hin dhufa. Ameen. Ameen.
Wangeelli kun dhageenya kun maaliif bara keenya ga'ee bushaay? Maaliif lakkoofsaan malee humna maanuu harkatti dhabe? Lakkoofsi keenya baay'eedha. Qeelleen Itoophiyaa irra baay'eedha. Amanaan baay'eedha. Dubbii wangeelaa kan dhaga'e baay'eedha. Wangeela kan gurraa qabu baay'eedha. Wangeelaas keessatti baatee kan deemu baay'eedha. Garuu akka bara isa durii sana maanuu harkatti humna dhabe. Wangeelli humna erga ta'e sirreessi Waaqayyo jennee sirreessisiisuu maal dadhabne? Gara Waaqayyootti yoo deebine Waaqayyo irraa argannu irratti xiyyeeffachuu dhiifnee Waaqayyuma mataa isaa barbaaduu yoo jalqabne kennaa Waaqayyo irraa argannu irratti xiyyeeffachuu dhiifnee Waaqayyuma mataa isaa barbaaduu gaafa jalqabne Waaqayyo nuuf argama. Ameen. Ameen. Waaqayyoon gaafa harkatti galfattee jette Waaqayyoon gaafa barbaaddattee jette gaaffiin kee yeroo dheeraa si rakkisee hundi isaatu deebii argata. Dhaloonni kun na dhagaa. Dhaloonni kun na dhagaa. Gaaffii keessan lafa kaa Kiristoosin barbaada. Ameen. Gaaffii keessan gaafa sana deebii argata. Gaaffii qabdu jedhee odoo isin gaafadhu hundi keessan iyyuu gaaffii qabdu. Anis gaaffii qabu. Waan Waaqayyo irraa fudhachuu barbaadan jira odoo isin jedhee hundi keessan iyyuu hin kaatu. Anis nan kaa'u. Kanaafuu waldaadhum. Garuu warra waan tokko isinitti hima. Haleluuyaa. Waan Waaqayyo irraa argamu miti Waaqayyoon barbaada. Qalbiin itti irradhaa Kiristoositti deebi'a. Gaafa qalbiin itti irrattanii Kiristoositti deebitan. Gaafa dhugaadhaaf jiraachuu jalqabdan. Akka kiristiyaanaatti jiraachuu jalqabdan gaafa. Amma nuyi kiristiyaana malee akka kiristiyaanaatti hin jiru. Homtuuyyuu kiristiyaanummaan badaasaa namarraa mul'atu. Haasofni keenyas bakka itti gargar baanu qabnaa Oromoota wajjin. Waan ormi hin goone waan nuti hin goone jira. Minatti maame warri waajjira garaagaraa keessa jirtan waan warri godhu isin immoo hin goone jira. Warri hojii dhuunfaa keenya irra jiru waan warri raawwatu nuti immoo Kiristoosin waan beeknu hin raawwanne jira. Yoo hin jiru ta'e eessatti gargar baanu? Garaagarummaan keenya maal? Mattaawoqiyaadha isa waraqata irra jiru. Hayimaanot Kiristiyaan. Inni hin ta'u. Ameen. Mattaawaqiyaan kee yoo barbaade Musliimii yoo ta'e, yoo barbaade Ortodoksii yoo ta'e, yoo barbaade waaqeffataa yoo ta'e, yoo barbaade waan barbaade yoo ta'e, mattaawaqiyaan waraqataa nu baasu. Ameen. Mattaawoqiyaa isa kana nu baasu. Kiristoos gaafa deebi'ee maal arga isin keessatti? Maal dubbisa isin keessatti? Isin Kiristoosiif jiraachuu gaafa jalqabdan. Kiristoos isiniif jiraachuu jalqaba waan ta'eef inni boqoo keessan gadi cabse gaafa sana gadi isinii caba. Ameen. Ameen. Karaan isin dabarsu, karaan nama dabarsuu dide, karaa nagaa ammaatti si oofuu dide, daandiin amma ammaatti daandii sii ta'uu dide, adeemsi amma ammaatti adeemsa sii ta'uu dide, gaafa fuula kee yaada kee hojii kee maalummaa kee hundumaa Kiristoositti garagalchitee Kiristoosiif abboomamuu jalqabde. Gadi sii jedha. Ameen. Amma hunduma si oleedhaa miidhuma diibdaa hin baamu, manni kiraa ulfaataadhaa hin baamu, jireenyi ulfaataadha tabbaa, waan hunduu tabbumala taggaama miti waan hunduu shigin. Asuma oleedha waan hunduu asii galee waan nu ta'e jiru. Asii galee yoo ta'an iyyuu loo miti mucaa yaada isaa nama ofa miti waan hunduu asuma oleedha asuma olee nutti ta'eetuma taaggalla.
isinitti maameen. Ameen. Asii gadee akka isinii ta'u Kiristoositti deebi'a. Ameen. Asii gadee akka naa ta'u anis Kiristoositti deebi'a. Ameen. 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 Wanti asii olee nuti ta'ee nu rakkise. Gaafa nuyi Kiristoositti deebinu, gaafa nuyi dubbii dhugaa kana qabannu, gaafa nuyi wangeela keessa jiraachuu jalqabnu. Asii gadee. Ameen. Ameen. Warri dhugaa dubbii kana keessa jiraatanii darban dhumni isaanii fokkisne. Ameen. Ameen. Dhumni isaanii fokkisne. Dubbii dhugaa kana lafa keenye, dubbii naannoo dhageenye, dubbii mandaraa dhageenye, dubbii ormootaa, dubbii waaqayyoo keessa hin jirre dhageenye. Kiristoos irratti odoo hin bishaatin waggoota lakkoofsise. Odoo hin bishaatin waggoota lakkoofsise. Gaafa dubbii kana keessa seene joo dubbii kun nama bisheessa. Ameen. Ameen. Ameen jedhame. Ameen. Gaafa dubbii kana keessa seene dubbii kun nama bisheessa. Ameen. Waan bishaataa moo hin mi'aamu hidhataa? Hin mi'aa jedhame. Ameen. Jireenyi kee akka mi'aawu yoo barbaade bishaan. Bishaachuun immoo as keessa seenanii malee hin ta'u. Kaaffee ta'anii bishaatanii, daandiirra deemanii bishaatanii, lafa sobaa oolanii bishaatanii, lafa garaagaraa oolanii bishaatanii. Dheeduma taa'aa oolu malee. Dheeduma taa'aa oolu. Namni nu oolu baay'een isaa nu dheedheessaa oolu. Dheeduma. Xinnoo bishaachuullee laasaa bakka tokkollee akkuma karaa tokko bishaachuullee jalqabnee moo bakka ta'e dhaqnee moo daganaa dheedhannee moo as deebisu. As keessa gallee gaafa bishaannu hin mi'oowu laameen. Ameen. Namni haadhaan Namni haa. waan bishaataa hin mi'a. Waan bishaataa hin mi'a. Kanaaf Kiristoos keessa seennee Kiristoos hin ajaa. Ameen. Inni deebi'eef. Ameen. 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 Yogguu inni dhufutti dheerofnee jirra yoo ta'e seenaadhuma amma dubbifne sunitu hin beekan. Waldaan kun dhugaa Kiristoos dhugaa wangeelaa akka barsiistu barbaada. Paastoriidhaafis raajiidhaafis ergaan naamusu maqan. Dhaloonni as dhufe kun dhaloota wangeela dheebotee jiru. Dhaloonni as jiru kun dhaloota dhugaa dhabee jiru. Dhaloonni as jiru kun dhaloota dhugaa Kiristoos keessatti argamu ammaatti iyyuu foolii fuudhe malee hin nyaanne. Haa bishaatani bisheessa. Ameen. Ameen. Haa bishaatani. Isinis baradhaa bishaadhaa. Baradhaa dhugaatti deebi'a. Haleluuyaa. Gaafa sana Waaqayyoon foddu yoo jettan hin dhufa. Dha'i yoo jettan hin dha'a. Gombisi yoo jettan hin gombisa. Afaan keessa wajji Waaqayyo hojjechuu jalqaba. Eeliyaasis akkuma keenya nama ture jedha Phaawulos. Eeliyaasis akkuma keenya nama ture foon uffataa ture. Waggaa sadii walakkaadhaan bokkaan akka roobni hin ajaje. Waaqayyo isa dhaga'e. Haleluuyaa. Namni bishaate Waaqayyo ajajame. Gooftaaf galanni haa ta'u. Namni Waaqayyo wajjin walii gale dhalootaaf mala ta'ame. Dhaloota kana lafa kanatti fiddanii akkasiin balleessitan hin barbaadu. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dhaga'uuf gara kana dhufe kan gara dubbii Waaqayyoo akkasiin siskitan barbaadu. Maqaan waldaa warra barbaada yoo ta'u inni gara mootummaa Waaqayyootti nu galchu. Isas fudhannee gara mootummaa Waaqayyoo hin galchu. Kan gara mootummaa Waaqayyootti nu galchu dhugaa kanadha. Dhaloota sana dhugaa kanarraa hin fiigina. Dhugaa kanarraa yoo isin fiigsanii wajjin hin fiigina. Dhugaa kanarraa yoo dogoggoranii wajjin hin dogoggorina. Isaanis dhugaa kana keessa jiru waan ta'eef garuu si dogoggorsu deeyyaa. Gooftaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Ameen. Dhaloonni keenya amma ammaatti kan burjaaja'e sababa biraa tokko iyyuu hin qabnu.
dhugaa kana baanneet dhugaa kanarraa kaane. Gaafa dhugaa kanatti deebine Waaqayyo nutti deebi'e. Ameen. Ameen. Gaafa dhugaa kanatti deebine waamnee dhageessifanna. Ameen. Ameen. Gaafa dhugaa kanatti deebine mataa keenyaaf miti mormaaf falataan. Ameen. 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 Wangeelli nu akka ga'ee salphatu. Ameen. Ameen. Mee namoonni moobaayilii keessaa isaa ta'u waraqataanis wangeela qabataniirta harka keessa mirgaatiin ol laakaasaa. Moobaayilii keessas wangeeluma jira. Ol kaafadhaa illee yaa'inaati. Akkas jedhame wangeelli jedhame Wangeelli. ana harka ga'ee hin salphateedha. Ameen. Ameen. Isin akka ga'ee hin salphatin. Ameen. Isin akka ga'ee humna hin dhabin. Ameen. Isin akka ga'ee muruu hin dadhabin. Ameen. Isin akka ga'ee daakuu hin dadhabin. Ameen. Isin akka ga'ee ceesisuu hin dadhabin. Ameen. Saba Israa'el wangeelatu dhugaa isaanii ceesisa. Ameen. Saba Israa'el wangeelatu garbummaadhaa isaan baasa. Saba Israa'el wangeelatu nama onaatii gara kanaanitti isaan galcha. Ameen. Saba kanatu wangeelatu dhugaa baasa. Ameen. Ameen. Gaafa wangeela kana keessa seenne falli hundinuu jira. Ameen. Asuma keessa seenaa. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ameen. 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 Nuttaaf. Biyya lafaa nuttaaf. Nuttaaf godhame. Nuttaaf. Warri biyyi lafaa sirra isaa jiru nagaa. Nattaafu jedha. Nattaaf. Sinittaaf. Ameen. Kiristoos sinii wayyi. Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. Kiristoos man wayyi biyyi lafaa yeroo biyyi lafaa ammaaf biyyi lafaa yeroo gabaabaaf waan ta'u namatti fakkaatee Kiristoos irraa adda nama baasa. Qullaa nama dhaaba. Qullaa nama dhaaba biyyi lafaa. Mucaa qabeenya abbaa isaa hiratee ba'ee isa beektu miti. Beektu miti. Bicara dhumarratti maal ta'e? Qullaa feedhaame. Garuu immoo achuma dhaabatee. Eenyu na wayyaa'e? Mana abbaa koo na wayyaa'e. Hallelujah. Dhaloota akkasii gooftaan maal godhe? Takkaanuu warra qabeenya abbaa isaanii fuudhanii badan taane, takkaanuu warra karaarra soqan taane, achuma warra badan garuu Waaqayyo nu godhin. Bakka dhaabatanii qe'ee abbaa isaanii warra yaadan Waaqayyo nu haa godhu. Isaanis immoo gaafa ol deebi'an abbaan isaanii warra qabeenya koolatti birbirtitanii baddan baddoowwan nana hin jenneen. Hallelujah. Harka isaa bal'isee gooftaa jedhe. Kanaaf iyyuu Kiristoos guyyaan firdiin keenya waan ta'eef guyyaa firdiin dura deebinee akka isatti amannu deebinee akka dhugaa kana qabannu 99 qe'ee keessatti gibbii keessatti gardee tokko barbaadanii eebbatan jedhee kana. Guyyaa firdii kun keenyeefi gaafa guyyaan firdii kee garuu Waaqayyo akka kanatti gara laafessa miti na dhagaasi. Gaafa guyyaan murtii kee Waaqayyo gara laafessa miti. Waaqayyo maal jedhu gara laafessa koo jettu miti galgala gaafa jibbeeffatan. Yeroo qaba dhaggeeffadha. Himu. Amalli Waaqayyo amma gara laafummaan kun guyyaa ta'e waliin dhaabate. Inaaba todoo ta'e nama bishaan eebbita ture. Inaaba todoo ta'e nama ibiddaa eebbita ture. Waan sin ajaa'ibu dubbisne malee dhagaa abiddaa gadi dhoobedha. Biyya Sodoomitti ibiddatu lafaa ka'e. Waan nama ajaa'ibu dhagaa abiddaa gadi dhoobee jedha. Dhagaan abiddaa amma maqaa biyyaa. Eessattuu jalaan baane barbaadu dhagaadha waan ta'eef dhagaan maal godha? Hin daaka. Ishee daakee irratti bu'e immoo maal godhachuudha? Ciicci godhe hin gubu. Gara jabe immoo gara laafina kun. Gara jabina jedhame. Mi'a keessan kaasaa. Waaqayyo jedhame. Akkuma gara laafaa ta'a. Gara jabeessa sakkata. Na barsiisi. Sin barsiisuu qaba. Har'a. Kanaaf mul'ata Yohaannis gubbaarratti dafee nan dhufa hundumaaf akka hojii isaaniitti gatii isaanii na arga jira waan ta'eef nan laadhaaf jedha. Maal maqaa keetiin seexana hin baafne? Wangeela Maatiyos gubbaarratti maal maqaa keetiin kanan goone? Hamoon nana maal jedhe? Hamoon nana sinin beeku deemaa narra.
Maal ture ree walii galteen keenya dur wajjin deemaa ture dur wajjin ana wajjin miti walii galteen keessa tokkodha. Ameen. Ameen. Dhugaa Kiristoos taatee. Ameen. Dhugaa wangeelaa taatee. Ameen. Gaafa dhugaa wangeelaa taatee hin fayyadu. Namni fayyuu barbaada dhodhoosin hin jedhamu hunduma keessattuu kaa namni fayyuu barbaada jiru. Kaan keenya rakkina foonii dhukkubsannaa, kaan keenya rakkinuma hafuuraa dhukkubsannaa. Mee namootni fayyina barbaadan hon jedhe amma eenyuun fayyina barbaadas keessa amma eenyuun hin kaan. Raajiin ka'ee mee amma namoonni isinii akka kadhatamu ce'uu barbaadan, darbuu barbaadan, akka isinii ta'uu barbaadan, tarkaanfachuu barbaadan, hojii barbaadan. Bakka garaagaraa irratti sikkeetii barbaadan hundumti keessan os kottaa hundumti keenya iyyuu hin kaan. Raajiin harka isaa isin irra kaa'ee garuu sikkeetiin hin nuuf na dhagaye. Dhugaa kana keessa seenyameen. Ameen. Sikkeetiin keessa jira. Ameen. Biddeen asuma keessa. Ameen. Jara beekuus biddeen akkas keessa jira. Ameen. 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 Biddeen fooniif ta'u asuma keessa. Biddeen hafuuraaf ta'u asuma keessa jira. Mee asaanii nu sukkuumanii nu kadhatanii numa nu sukkuumu raajiin itti naan nutti darbee nu sukkuume mana itti naa dhaqnee sukkuumamne mana itti naa deemne sukkuumamne mana garaagaraa deemne numa nu sukkuumu nuyi garuu bakkuma barree gaddaa jiru. Sukkuumaan namaas hin baasu na dhaqani. Kanaan sukkuumame. Ameen. Isa kanaan sinaa sukkuumu raajiin. Sagalee Waaqayyooti. Gaafa sana jijjiiramtanii asuma ta'u. Raajii biraatiin immoo kunoo gaba sana daaraa tokkos banamee jedhanii. Dhaqee sukkuumaman jettani sukkuumamtanii akka ameen. Fayyitanii akka gaafa kanaan sukkuumamtan. Gooftaaf galanni haa ta'u. Waduma naannoo murtiin inni sadaffaa sun nutti dhufee Kiristoos dhufee mootummaa isaa alaa kan ta'e. Galanni isaa ba'a. Ameen. Galanni isaa ba'a. Ameen. Olkaadha. Kanaaf yoo deemu maal